Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oroo istuudantigaa arras irra deebuudhaan barnoota keenya histirii gartee kutaa 11ffaa yuunitii 6ffaa paartii 3ffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii Oroo istuudantiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessan isiniin jecha gartee wantoota akka isiniif dalagamu barbaadanis gartee koomentii jalatti yaada keessan naaf kaa isiniin jecha gartee ammoo arra unitiin Japan partiin sadaffaarraa kaafnee waliin ilaallaa jirra. The Ottoman conquest of the northern part of Africa kana except of the Moroccos, all northern of the Africans, all Maghribs except Moroccos conquered in the 16th century by Ottoman Turkish. Waan jos jalatti is gartee baay'ee diteelii waliin ilaalla. Kanaaf hadaraa viidiyoo laayik gochuu hin irraanfatinaa sheer godhaan isiniin jechuudha. Dhaamsi kiyya yoo jiraate. Kanaaf gartee Siru it is was nominal until the early of the conquer centuries. The northern Africas, except Morocco, remained under the Ottoman Turkish rule. Kana jechuun yoonii fi gartee nominal power illee ta'e yookaan puppet yoo ta'e yoo gartee aangoo gartee maqaallee qabaatte aangoo gartee dirqama namarra kaa'ullee qabaachuu baatu aangoo maqaallee qabaattee jirti jechuudha. Hanga jaarraa 19ffaatti Ottoman Turkishiin northern Africa kana except Morocco malee guutummaan isaa control gootee turtee qabattee turtee bulchaa turtee jechuudha. Through the 16th century, the two world powers of Ottomans and the Spanish fought over the control of the northern African. Kana jechuun gartee jaarraa 16ffaa keessatti gartee super powerii lama biyyoonni addunyaa aangoo jajjabduu qaban lama northern Africa irratti wal lolaa turan. Akkuma 16th century keessatti gartee northern party of gartee Red Sea yookaan gartee Portugal fi Ottoman Turkishiin wal lolaa turanitti akkasumatti northern parties eenyu wajjin wal lolti gartee akkasumatti Spain wajjin akka wal lolaa turte biyyoonni lama addunyaa jajjaboo wal lolaa turanii jechuudha. Kanaaf military supremacy of Ottoman Navy waraana gartee olaantummaa waraanaatii fi Ottoman Navy yookaan gartee humni galaanaa akkasumatti janissaries yookaan gartee waraanni janissarii kan jennuun the infanteries waraanni lafoodhaa jechuudha. Akkasuma karaa biraatiin janissarii jechuun and the religious affinity or religious zeal jennaan yookaan gartee religious dhimmi amantaadhaa or corporations waliigaltee or northern African Araboota northern Africaatii wajjin godhachuun Muslims helped to Ottoman Turkey eventually defeated Spanish chains isms out of the Maghrib's coastal post of the Iraq, Tunisia and Algeria is the Tripolitania deja. Kana jechuun bar biitti Ottoman Turkey gartee biyya amantaa muslimaa qabdu. Spainin ammoo gartee biitti amantaan siidaa gartee kiristaana taate waan taateef Araboota northern part of Africa kana guuniif gartee irra wal lolan Araboonni gartee adda Spain nu qabattu isummaan tan gartee musliimoota qabdutun haa nu qabattu jaanii corporation yookaan waliigaltee godhanii religious affinity dhimma amantaatii fi akkasumatti gartee olaantummaa waraanaa ni qabdi janissarii ni qabdi humna galaanaa cimaa qabdi waan sadeen kana harkachuudhaan mootee jirti Spain ooftee jirti jechuudha yookaan defeated gootee jirti jechuudha coastal area naannoo Maghrib galaanaa kana hunda Iraq fi Tunisiyaadhaa fi Algeria fi Tripolitania hunda keessa ooftee jechuudha. Eenyusiin Ottoman Turkiin jechuudha. The Ottomans conquered Egypt in the 1517 Mamluk irraa fudhatte and the fifth Mamluk imoote jechuudha. The Ottomans extended the conquest of the northern Africans controlling what is the today Libya and Algeria ni qabatte conquest goote northern Africa control guutummaan isaa today Libya bikkarra jennuun Algeria bikka jennuun tan hunda ni qabatte is treated gartee treated is Morocco illee gartee rakkoo cimaa keessa galchitee turte jechuudha. The Ottomans also the pacify nagee goote eega qabattee booda Araboota yookaan warra barbar noomandota yookaan tiisfattoota kana akka gartee PC isaanii akka nageenyi jiraatuuf gootee jirti jechuudha. This process was completely by the end of the 16th century. Adeemsi gartee konfliktii walitti bu'insaa fi qabachuudhaa kun hanga jaarraa 16ffaatti gartee kan xumurameedha jechuudha. Achi booda hanga jaarraa 19ffaa bulchite. Consequently, the Maghrib countries become the Ottoman province. Irra caalaan biyyoota gartee Maghrib kun guukaan bulchiinsa eenyu jala jiran bulchiinsa Ottoman jala kufan. In the 1550tti gartee the Ottomans extended. Ottoman Turkey ni dheereessite. Their conquest ni weerarte as far as Sardi Cataract in the Nubia. Akkasumatti gartee Nubia bikka jennuun tanallatti illee daangaa bal'ifatteetiti gartee hanga Suudaan daangaa gartee arma gadii kana gabba bal'ifattee jechuudha. Northern Africa
Afrikaa kana guutummaan isaa Morocco malee jechuudha. Kanaaf the serious is Turkish Pash kan jennuun yookaan Viceroys kan jennuun yookaan itti aanaa mootii jechuudha. And the military debtis yookaan gartee cold days kan jennuun yookaan itti hoogganaan itti aanaa waraanaa jechuudha. Komaandara jechuudha yookaan karaa biraatiin kunis daysiin komaandara akkasumatti paashiinis gartee itti aanaa mootii kan bulchu jechuudha. Godina Tarkirraa jechuudha. Dhufanii isaan kun hundi nula daysii ni filan komaandara ni filan kan biyya bulchu ni filan where the directly appointed ni muudan from Istanbul as rule of Ottoman Turkish northern province gartee akka bulchu directly gartee namni godinoota gartee isin qabatte Afrikaa keessaa northern part of Afrikaa kana gartee bulchu kallattiidhaan achirraa filamee dhufee bulchaa jechuudha. Komaandariinis akkasumatti gartee paashaanis akkasumatti deeyinis jechuudha. Turkish was the official language afaan gartee mootummaati. Kan ta'e fayyadu naannoowwan gartee araboota kana keessatti bakka Maghrib jennu yookaan northern part of Africa kana keessatti afaan Turkii afaan gartee ummata yookaan afaan officialidha afaan olaanaadha. Arabsi barbariin ammoo excluded top of the government afaan arabootaa fi afaan gartee barbar top of the government keessatti yookaan gartee hin hammatamanii jechuudha afaan hojii mootummaa keessatti. This pashas is provinces where the reinforced by the corpus well-being Turkish is janissaries whose is totally numbers belonging from about this gartee kuma kudha shanii inze jarraa kudha gartee torbafatti hanga gartee afuriitti hanga xiqqaateedha jechuudha. Kana jechuun gartee the pashas of this province godinni kun hundinuu gartee were reinforced by corpus waraanota gartee humna dirqisiisuudha yookaan gartee waraanota well armed Turkish yookaan waraana janissarii jennuun kana jechuudha. Waraana Turkish kana jechuudha. Isaan kun kan gartee naannoo kana gad dhufan naannoo isaan qabatan kan Afrikaa keessa total numbers is denoted to this bara jalqaba jaarraa kana keessa hangana dhufee jaarraa 17ffaa keessa jechuudha. Nama 15,000 eegana hangam takka gad xiqqeeffamanii jechuudha. Hanga nama 10,000 gad xiqqeeffamanii jechuudha. The provincial janissaries corpus is were reinforced by the Ottoman provinces cavalry forced down as Sifei jennaan ammas waraana Sifei jennuun qabdi Ottoman yookaan cavalry ni jennaan yookaan Sifei ni jennaan jechuudha. Cavalry yookaan Ottoman reinforced Ottomans gartee kan jennu jechuudha. Akkuma gartee provinces janissarii ni jiran yookaan waraanni janissarii jennuun infantry waraana lafoo jechuudha. Cavalry kan jennuun yookaan waraana fardaa kan jennuun Sifei jaanii jechuudha. Sifei wanta keessatti jechuudha. Kan jennuun ni qabdi waraana fardaa. The Sifeis were the more respected by the local population kabajamoodha. Ummanni kun ummata naannoo sanii biratti officials were the maal waan ta'aniif offspring Turkish shanyii warra Turkii waan ta'aniif solidaroonni kun kabajamoodha. Akkasumatti gartee local Arab womanidha yookaan dubartoota naannoo saniitiitu keessatti hirmaatee waraana san keessa jira waan taateef ummata naannoo sanii biratti lookaalii biratti kabajamoodha yookaan respected. Each province of the divided into the Sanjak sub-provinces. Each administration by the mutasarif yookaan deputies of the governments who were accountable to the provincial will govern generals. The sub-provinces were further is divided into the district yookaan gartee district whose local administration was left for the local Arab chief jennaanii jechuudha. Kana jechuun gartee godinoonni isiin gartee naannoo Northern Africa party yookaan Northern Africa kanarra qabatte kun hundinuu naannoowwan kun hundinuu godinoonni kun hundinuu is divided saanjaakitti addaan qoqqoodaman yookaan gartee sub province adda addaatti addaan qoqqoodaman each administrated ni bulfaman eenyuun jechuudha mutasaarif yookaan ammoo deputy of the government yookaan gartee itti aanaa mootiitiin bulfamanii jechuudha. Who were accountable to the provincial willing isaan kun walumaa galattu governor generaalidha akka waliigalaatti gartee bulanii jechuudha Turkirraa jechuudha. Gartee isaanii muudee nama biyya tana bulchu sogguu biyya tana qabatan achirraa muudanii itti fidanii jechuudha. Kanaaf the sub provinces were further divided ni babal'ate gartee godinoonni isaanii kun bulchiinsi isaanii kun naannoowwan isaan bulchan districtly whose local administrations is left for the local Arabs chief qofatti kanaaf gartee districtly local administrations was left local administration na bulchiinsa gandaa yookaan ganda gartee ganda xiqqaa qofaatiitu ummata arabaa harkatti hafee aangoo gurguddoo guututti ifiif qabatanii taan ammoo isaan irra godhanii jechuudha. Kanaaf the Ottomans introduced the millet systems of local administrations in Northern Africa keessatti millet system jaamu gartee introduce goote yookaan gartee fidde. This is also trained to the reforms land holding gartee systemni kunis gartee lafa qabachuu taaksii gurrachuu military service tajaajila waraanaa developing trade daldala guddisuu akkasumatti gartee wantoota maaskari yookaan gartee commerce
daldala guddisuu kan jennuun jechuudha. Kana hunda qabaa jechuudha. Free arms exported by the Ottoman traders gartee across to the Saharas were very important consolidations of the Western African state. Meeshaawwan waraanaa qawween faan madaa meeshaawwan adda addaa jechuudha. Kan ibidda qaban fair gartee maateriyaalonni yookaan gartee free arms meeshaawwan waraanaa naannoo Maghrib kanatti dhufuun isaanii gartee biyya Tarkii irraa naannoo Afrikaa kanatti dhufuun gartee consolidationii aangoo warra Western Afrikaadhaa ni cimsite. For instance, in the 16th century, Mai Idris Olma kan jennuun bara 15 mootichi Beeniin kunaa bornuu kun jechuudha. 15 takka hanga 16 duwwaa sadiitti jechuudha. The Kunama Bornus who had conquered Firarmidaan kan weerare from the northern of the Turkish irraa gargaarsa harkateeti jechuudha. Ability to expand empire isaa kan babal'iseedha jechuudha. Kanaaf meeshaa waraanaa Tarkiin export ta'uun Afrikatti gartee dhiibbaa guddaa isteetota Afrikaa Western Afrikaa keessatti akka ciman godhee jira jechuudha. However, the empire was overstretched and the Ottomans Sultanates did not take much of interacts is directly rule Ottomans Africa's state from the Istanbul proved as they paid to the tax. Kana jechuun gartee overstretchedha. Ottoman kun however ta'ullee empire kun baay'ee overstretch bal'aadha. Ottoman Sultanates did not take fudhachuu hin dandeenya. Much of interest is directly gartee bulchuu northern gartee rule in the isarra from northern Africa Istanbul irraa kallattiidhaan bulchuu hin dandeenye. Maaliif empire isaanii bal'aa waan ta'eef. Kanaaf gartee proved they paid garuu taaksii immoo ni fudhataa jechuudha. Bara 17 duwwaatti the local military rulers of the Algerians, Tunisians, Tripolitans and the Karenians akkasumas seeroza nominally gave to allegiance ni kannaniif jechuudha. Biyyoonni kun hundinuu military local ruleriin kun isaan kun hundinuu maal godhaniif gave to kabajanii kannaniif tuuze Ottoman Sultanate mooticha sultaanota yookaan automatic to sent gibira ni erganiif tribute gibira jechuudha. Him is were respectively independent. Garuu immoo if danda'anii jiranii inni gartee dirqamaan irratti wanta aangoo kaa'utu hin jiru irra bubbulchee gartee dhiibbaas irra godhatu hin jiru garuu isaanis kabajaanii godhanii fi gibiraan ni erganiif jechuudha Ottoman Turkiidhaaf jechuudha. Kanaaf gartee for instance in the 18th century the hereditary Mamluks wealthy nobles family known as Bayasan Divocories known as Pash Egyptis kan jennuun jechuudha. Gartee bara jaarraa 18ffaa keessatti Mamluk Egyptiitis kan jalqaba irratti dhuftee qabatte sun gartee known as kan yookaan Bayiskan Divocorid kan jennuun jechuudha. Known as yookaan Pash Egypt jennaan yookaan karaa biraatiin jechuudha. Is hereditary days in the Tunisia ammas kan Tunisiaadhaa kun is independent if danda'anii turan political power aangoo siyaasaatiin but ta'ullee under the nominal gartee suzerainty of the Ottoman Turkey yookaan gartee aangoo nominaalii yookaan gartee aangoo gartee maqaadhaa tan Ottoman Turkey tana jalatti jiraachaa turan kanuma if danda'anii kabaja godhanii fi wajjin jiraachaa turan jechuudha. Inze bara 18 duwwaa shanitti Muhammad Ali establishing the new dynasty dhaabe garuu bara 1919ffaa keessa Egypt keessatti gartee duwwaa shanitti Muhammad Ali kun dynasty yookaan bulchiinsa mootii rule Egypt kan waggaa 150f bulche waggaa 150f gartee adeemsi yookaan daayinastiin adeemsi dhaaltummaadhaan aangoo walirraa dhaalan kun waggaa 150f Egypti bulchaa turanii jechuudha warreen Muhammad Ali jechuudha maatiin isaa jechuudha. Kanaaf group is called of the bulchaa turan 1840tti the Karanisia akkasumas the Tripolitanians akkasumas become the main base of the Muslims regions gartee the main base of Muslims religious reform jechuudha. Group is called of the Senusi warreen jiruun biyya lamaan tana keessatti gartee Krenesiyaa fi akkasumas Tripolitania keessatti turan jechuudha. The leaders of the Muhammad Benin Ali As-Sanisi gartee Senusi is preached to return to the maal barbaada inni the similarity of early Islams haala wal fakkeenya muslimaa kan jalqabaa barbaade ture jechuudha. Hogganaan gartee Senusi Muhammad Benin Ali kan jennuun kun jechuudha. Algeria was occupied by the French in the 1830tti gartee fi akkasumas 1840tti Algeriyaan Faransaayeen qabamte. Akkasumas the territory was extended daangaan ni babal'ifate into the Saharan desert keessatti and some gartee namoota 4,000 gartee namoota 40,000 French colonists gartee where is settled ni qubsiifte the figures of the reached to namoota
hanga gartee laal wanti warreen Dutch kan jennuun kun warreen biyya Dutch kun jechuudha namoota baay'ee isaanii gartee fidaniiti qobsiisan. Fidanii qobsiisan namoota 400 hanga gaariitti baay'ee irlii bara 1880tti gartee fidanii gartee naannoo Saaraa gadii kanarratti qobsiisanii turan jechuudha warreen Faransaay kolonistii warri Sicily figures reached to hangana gaarii turan bara meeqatti jechuudha bara 1880tti jechuudha baay'ee isaanii achitti qobsiisanii turanii jechuudha. Kanaaf gartee Ottoman gartee Spain wajjin wal ma'uudha. Northern Party of Africa kana wanti isin mootee bas keessaa wanni ijoon isin qabattan jechuudha. Due to the result of the corporations of the Arabs Muslims it is a religious affinity waan jiru kana jechuudha. Akkasumatti gartee it is military supremacy olaantummaa waraanaa waan qabduuf Northern Party of Africa kana gartee Spain irraa ooftee guutummaan isaanii except Morocco malee qabattee turte waan jiru laallee jirra jechuudha. Kanaaf the contact of the Africans with is outside of the world kan jiru jira jechuudha. Afrikaan addunyoota biroo yookaan biyyoota addunyaa biroo wajjin wal qunnamtii guddaa godhuu kan jiru jechuudha. Afrikaan gartee biyyoota addunyaatii wajjin wal qunnamtii godhu. Early contact jalqaba wal qunnamtii Afrikaan the western and the central African coasttti gartee biyyoonni jalqaba biyyoota Awurooppaatii wajjin wal qunnamtii godhan. Biyyoota warra westernii fi akkasumas central coastii warreen jennuun jechuudha. The northern coastline Africans was always in contact with Europe cross to the Mediterranean Sea qaxxaamuruudhaan northern coastal qarqara galaana gartee kaaba Afrikaa irratti gartee contact with Europa Mediterranean qaxxaamuruun Awurooppaa wajjin wal qunnamaa turte ardiin Afrikaadha. Europeans contact with the other part of the Africans was begun by the Portuguese in the 15th century. Biyyoonni Awurooppaadha contact godhaa turan within the other part of the Africans. Biyyoota Afrikaa kan biraa ta'e wajjin was the began to the Portugals jaarraa 15ffaa keessatti gartee Portugal faa wajjin wal qunnamtii godhaa turan biyyoonni Afrikaadha jechuudha. Kanaaf gartee the explorations was facilitated and the sponsored by an organization to sent by the 15th century Portugal's is Prince Henry Navigator kan jennu yookaan Henry imala jennanii beeynaa jechuudha. Gartee kana jechuun exploration facilitated ni cimse yookaan ni jajjabeesse. Exploration yookaan imala gartee argannoodha yookaan discoveryidha yookaan voyage of explorations in the far east trade route barbaachuudhaaf karaa gartee barbaachuudhaaf namni cimse akkuma achi gaditti gartee waliin laallee turretti jechuudha. Boqonnaa afraffaa keessatti wanni kun hogguutti akka illee nu jala hafutti hin jiru jechuudha. Riizaaltiin isaa bu'aa guddaa qaba waan ta'eef Heneriin jajjabeessee ture jechuudha. Kanaaf the main motive of wanni inni gartee jajjabeesseef yookaan gartee imala argannoodhaa kana gartee jajjabeesseef for was the end of the game directly asset karaa goldiidha. Afrikaa yookaan western Afrikaa tana bikka Mansaamusaan irraa tujjaare. Gartee gaafa Mansaamusaa western Afrikaa maaliif keessatti akkasi goldii hiraa hajjii dhaqee goldii tana dachii rabbii guutee miskiina hundaaf ree goldii irra qishte addunyaa irratti bikka san barbaada. Henry of Navigatoriin qabachuu barbaada. Isa western Afrikaa keessaa bikka san deemanaa barbaada jeeti sponsor ta'e facilitated godhe ni jajjabeesse ni cimse. Gartee besides the Portuguese went to maal barbaadan ammas by pass dabru Arabinil meel jiddugala arabaa kana Turkish block waan gootee jirtuuf karaa miilaan deemanii gartee Chaayinaa dhaqan, Indii dhaqan, Faaristii dhaqan waan Turkiin gartee qabattee jirtuuf reach to source of the trade items is Faaristii karaa gartee qaxxaamuraan isa geessuu barbaada jechuudha. Qaxxaamuraan isa geessuu barbaada jechuudha. Faaristii yookaan baafagoo isa geessuu barbaada. The two means of support yookaan gartee objective or aims of by Henry gartee waan gartee jajjabeesseef waa lamaan kana qabaa jechuudha. Western trade coastal area yookaan magaalota qarqara galaanaa Afrikaa kana guutummaan daldalaa fi goldii qabachuu Faaristii dhaqu lamaan kana qabachuu qabdaa jechuudha. Jaarraa 15ffaa keessatti jaarraa 10 hanga jaarraa 16ffaa 15ffaa jidduutti the Spain is Portugal is obtained the footholds on the port of the Mediterranean coast of the Africa irratti buufata doonii dhaaban. Afur Kurashanitti with the aims of the navigation of the African coast is Portugal occupied Portugal ni qabatte. The coastal towns of the Ceuta bikka jennuun tana farastirratti jalqabaaf bikki isin qabatte imala guga geessus Morocco keessatti Ceuta is now Morocco bikka jennuun tanatti qabatte. In the same years yeroo wal fakkaatatti they reached to the of the Canary Island bikka jennuun which had already been claimed by the Spain in tan duraan gartee himamtee turte turaan Spain gartee achinaa qaba jettee turte san hunda ni qabatte Portugal. Kudhaafur 18 Portugal is reached to ni dhaqqabde ammas gartee Madeira Island bikka jennuun establishing colony irra dhaabde jechuudha. Establishing colony and
tu saanoto bikka jennuutti kolonii dhaabde. Amma imala isaanii daranuu babal'isatu jira. Qarqara galaana yookaan Afrikaa kana guutuu qabatoo fi jechuudha. Spenders also occupied Oran yookaan Algeria bikka jennuutti Oran ni qabatte. Kudhaaf duwwaa sagalitti jechuudha. The Melilla in Morocco eenyuun gartee ammas eenyu qabatte Melilla in Morocco bikka jennuun lafa gartee qarqara galaana 1496tti Spain qabatte. 1578 ammas Portugal attempt to control godhuu yaalte garuu Morocco guutummaan hin qabaddettee yaalte. Disasters in which of both of the king of the Portugal Sebastian the First kan jaan kana gartee akkam godhe jarri kingi Sebastian the First jaan kana gartee ni ajjeesanii jechuudha. Ni ajjeesanii jechuudha. Warreen Moroccoodha guutuu isaanii qabachuu hin dandeenye. Moroccoon tun cimtuudha waan taateef qarqara galaanaa bichaarra qabatan guutuu ni qaban naguu jaaniin fittiin dhiistu risiisti goote. 15 ammaas 57 hanga 78 many Portugal's nobility warreen shanyii mootii were killed at the battle of the Alsacer Kuber bikka jennuun irratti Moroccoon firraa ajjeestee fitte mootii isaanii ajjeestee hoggantoota gartee shanyii mootii warra Portugal guutuu isaanii Agostii bara 1578 ajjeestee fitte jechuudha. Agostii 4 bara 1578 Northern Moroccotti firraa oofte jechuudha. Kanaaf during the period between the 1430 hanga 1490 Portugal sailors reached all of the western coast of the Africans from the Tangier in Morocco to the Cape of the Good Hope in the South Africa bikka jennuun tana dhaqqabe yookaan gartee imalaan dooniidha tokko sailoriin Portugal reached ni qaqqabe jechuudha. Bara kana lamaan jidduutti western part of the African coastal Africa kana gartee fi akkasumatti bikka Tiger Morocco jennuu fi gartee Afrikaa kibbaa Good Hope abdii gaarii bikka jennuun lafa gartee fiixee sanirra gahanii turanii jechuudha. After the dead decide the run gartee rounding the cape of they got to access to the Israel trading mas east coast bika jennun tan states and the eastern coast of the Africa tana geechuudha. Africa tana guutuu si gannaannawe east coast this was remarkably success because Europeans could now reach all coast of the Africans. Taateen isaa kun gartee akkam godhe inni kun remarkably success milkaa'inni isaa kun gartee sababa European now to reach all coast of Africa guutummaan guutuu isi dhaqqabdee jirti jechuudha. Northern part asirraa kaatee akkana naannootti Afrikaa kaatan guutummaan isaa naannootti Faaristitti akkatti qottee jechuudha. Silaa kaartaa jiraate as gaditti yoo jiraate waliin laallaa jechuudha kaartaa irratti jechuudha. Akka isaan gartee guutummaan isaanii qabatanii jiran jechuudha. Akkaataa isaan trade route irra deeman jechuudha. Kanaaf after this is rounded cape got this was remarkably akka isaan garte coast area qarqara galaana Afrikaa kana guutuu qabatan godhe. Besides they could now bypass bira qotan Turkish bloc karaa isin miilaal qabatee Arabs intermediate in the directly access to the trade Faristis karaa itti dhaqan karaa Turkiitiin malee bira qotanii arkatan. Turkiin eega gartee block goote turtee jirti miti karaa Turkii kanarraa maqanii galaanarra barbaadatanii arkatanii turan. The early gartee contact made by the Portuguese lead to establishment first series of European footballs on the case of the Africa keessatti gartee wantoota dhaabanii turan. Portugalonni established first series is European gartee buufata dooniidha coastal Africa qarqara galaanaa kana guutuu isaarratti bikka kaampaanii jaanii dhaabbatanii turan. Portugal is explorers gartee warri barbaadan warreen karaa barbaadan warreen Portugal's African coast is also served as the base of the latter outsiding the explorations kan deeman fakkeenyaaf gartee Christopher Columbus kan jennuun gartee akkasumatti fi nama biyya gartee France wanta gartee kan ta'e jechuudha. Christopher Columbus biyya Italy jalqaba achirraa kan eenyuuf hojjetu Spainiif kan hojjetudha. And the Vasco da Gama biyya ammoo wanti jechuudha. Portugalidha jechuudha. Vasco da Gamaan akkasumatti kan gartee Faaristii dhaqee jechuudha. Eega eenyuti jechuudha. Eega eenyuti wantaati jechuudha. Namticha gartee Faaristii gartee is wonderfuls of the Chinas jee kan barreesse Marco Polo boodaan kan dhaqeedha jechuudha. Faaristii irra kan dhaqe immoo nama biraatti ture. Therefore, the Portuguese is explored then monopolize northern eastern African island like of the jechuudha. Maadiira bikka jennuun tana ni qabatte.
akkas bara 1418tti Azores bika jennuun 1439tti and the Cape of the Verde 1460tti in the 1446tti they landed and they established trading post dhaabde Senegal coast of the Western Africa irratti gartee qarqara galaana Senegal Western Africa irratti gartee buufata doonii dhaabde the Portuguese established a sugar plantation yookaan gartee sugar plantation dhaabde biqiltoota yookaan gartee sukkara kan plantation guddaa gootee dhaabde eessatti jechuudha Icelandii yookaan gartee West Africa keessatti jechuudha this plantations was worked by slave gabrootaan hojjetama laborers from West Africans coast irratti kan hojjetamudha jechuudha yookaan humnee hojjetaadha kun eega isin achitti misoomsitee gabrootaan achitti hojjetamana merchant used to this Atlantic outpost and the demarcations points for the subsequent in the January kanaaf merchantonni yookaan gartee daldaloonni also used to this Atlantic outpost kana fayyadamuudhaan gartee karaa imala guddaadha deemaa turanii jechuudha in the central west of the Portugal is navigators namni Diego Cao jennuun kun nama jalqabaaf arrive at the mouth of the river Congo tti namni dhufe bara 1482 Diego Cao dha kunis nama Portugal navigator yookaan nama doonii oofudha and the claimed to the territory daangaawwan kana hunda kan dubbate around the it is Portugal tti gartee jechuudha kanaaf it is the first Portugal made to the alliance within the mootummaa bika san jiru Nigola bika jennutti king of the small kingdoms of eenyu kan bulchuudha jechuudha Nidogo kan bulchu jechuudha yookaan Nigola king yookaan gartee Nidogo king kan jennu jechuudha Nigola king yookaan kingii Nigolaadha of the small kingdomii xiqqoo yookaan mootummaa xiqqoo of Nigodo jennuunitti allianceidhaan yookaan karaa nagayaatiin wajjii walii galan farastii irratti in the what is now northern Angola bika jennuun northern Angola bika jennuun tanatti nagayaan dhufanii Nigodoodha wajjin yookaan gartee Nigola wajjin walii galanii jechuudha. The dominant peoples of this kingdoms were the Bantu speaking by Mumbudu kan bulchu yookaan gartee Bantu speaking warreen afaan Bantu dubbatu warreen Mumbudu jennuun jechuudha. It was the Portugals who remained the regions was Angola after the royal titles of the Nigola booda naannoo tanaaf warreen Portugal maal baasanii jechuudha Nigola Angola after the title eega title maqaa namni gartee Nigola jennu kun bulchee booda jechuudha king of Nigola eega bulchee booda Nigodo tanaaf Angola baasanii fit turanii jechuudha Angola baasanii fit turanii jechuudha later between the bara 1580 hanga bara 1670 the Portugals made white settlement yookaan gartee ummata adii qobsuma ummata adiidhaa biyya isaanii irraa fidanii ichitti keessatti Nidogo keessatti qobsiisaa turan which lead to the break up of the kingdom isin tun cabinsa kingdomii Nidogotiif white settlement yookaan ummata adii fidanii ichi qobsiisuun dhiibbaa guddaa taate but the Portugals experience to Angola within the limited only to around the Lunda on the Atlantic coast because of the continued to the anti-colonial resistance put up by local people. Taule kingdomii Nigodo yookaan kingdomii Angola tanatti gartee warri Portugal babal'achuu hin dandeenye maaliif around the Lunda irra gartee bika Lunda jennuun tana bira kutanii keessatti gartee Lunda coast irra kutanii babal'achuu hin dandeenye gartee naannoo Nigodo yookaan Angola isaan baasaniif tanaan itti babal'achuu maaliif jennaan anti colonial resistance warreen koloniif irraa ittisan gartee faallaa isaaniitu jira jechuudha ummanni naannoo sanii hin fadhan warreen biyyoota gartee Awurooppaadhaa kana the good example of the extremely fascinating story seenaa ajaa'iba fascinating story tan namni qabu about the Queen Nazinga Mimbada tan jennuun tana jechuudha kingdoms of the Nigodo tan bulchitu yookaan gartee Nidogo tan bulchitu Nidongo tan bulchitu yookaan ammoo Angola isaan jaaniin yookaan warri Portugal baasaniif tan bulchitu Queen Nazinga Mimbada tan jennuun tana cimtuudha bara 1518 hanga 1663 of the Mabundu of Nidongo state tan bulchitu jechuudha she was skillful nama jabduudha yookaan gartee skillfulidha negotiator akkasumatti gartee isii tanaa wajjin skillfulidha dandeettii jabduu qabdi waan taateef karaa nagayaatiin walii galan yookaan military strategies karaa waraanaatiinis jabduudha who lead to early anti-colonial resistance isiin tunuuta anti-colonial resistance tan firraa dhorkiteedha biyyoota gartee for decades waggoota baay'eedhaaf gartee 16 hanga 1660 bulchitee turte hanga kanaaf baay'ee isaanii warroota biyya alaa tana Queen Nazinga Mimbaadhaan kingdoms of Nigodo yookaan gartee Angolaadhaa tun baay'ee isaanii
firraa resist gootee turte. Violence is many Portugals attempted isii ajjeesuudhaaf godhan or kill here la isii ajjeesuudhaaf yaalii isaan godhan hunda guutummaan guututti jalaa fashaleessiti. After the continue war against Portugal eega waraanaa wajjin firraa after continue against firraa goote booda Naazinga signed is peace treaty waliigaltee nagaa mallatteessan dadhabnaan tana hin dandeenyu jaaniitii waliigaltee nagaa mallatteessan within them in 1656 jechuudha. Large forcing them to agree to her own streams and her policy continue to until her of death hanga duftutti gartee hanga isiin duututti nagayaan gartee mallatteessaniiti karaa nagayaatiin isii tana tasgabbeessanii wajjin gartee jiraachaa turan. The kingdoms of the Congo kan jennuun jira ammas. Congo is the suffered kan gartee rakkinni guddaan wal fakkaatu isii mudatee jira same fating jechuudha. Initially it is aligned karaa nagayaatii waliigalan Portugalii wajjin ammas bara 1682tti bara 1489tti the Congo's embassy gartee embassy Congo that was sent in ergame to Portugal kingitti ergame and bara 14 hanga bara 1990 takkaatti Portugal's missionariin ammas ni dhufan ergamtoonni yookaan warreen amantaa kaatolikaa babal'isan warreen Portugal eega imbaasiin isaanii karaa nagaatti walii galanii imbaasii isaanii ta Portugal Kongo keessa fidanii ta Kongo achi geessanii wal jijjiiranii booda missionaroonni ni dhufan craftsmanonni yookaan warreen gartee harkaa wata tolchanis yookaan kan masons carpenters kan jennuun jechuudha is visited kingdoms of the Congo dhufanii daawwatan. Then the Portugals is converted to the Mani Congos, his family and the important chiefs of the Catholicism. Wannummaan isii kuffisee takka faarratti darte crisis isin garte support ta'uudhaan Portugal wajjin is one of the suppliers of the transatlantic slave trade ta'uun takka akkasumatti garte Catholic ni ta'uudhaan garte hanga Mani Congo ijijjiiran jechuudha. Amantaa Catholic qabsiisanii jechuudha. amantaa kaatolikaa qabsiisan batta'ullee Mani Congos attempt to the impose godhu eegale ummata dhiib ummanni jechuudha Catholic phase jechuudha his people's proved gartee ummata isaatiin jechuudha kanaaf people's is proved and the violence yookaan gartee reaction imala gartee haala gartee violation yookaan gartee cabinsa yookaan reaction haala gartee fincila itti kaasan ummanni eenyutti jechuudha Mani Congotti itti kaasan eeganni amantaa kaatolikaa furotee Portugal wajjin walii galee gartee akkatti garagalee jechuudha ummanni hin feene amantaa jalqabaa gadhiisu jechuudha 15 ze anfoso jennamni jennuun anfoso zafarasti 15 afaan 42 tti succeeded his fathers abbaa isaa bakka bu'ee Mimba Nazinga jechuudha he was Mimba Nazinga eega bakka bu'ee booda anfoso zafarastiin kun literature nama gartee barruu fi dubbisuu fi afaan Portugal namni beeku model sis government afaan gartee modela warna wantaatiin yookaan modela warra sirna yookaan sistema warra Portugalii kan bulcheedha jechuudha eessa yookaan Portugal irraa dhufu akka sistema isaaniitti afaan isaanii baratee aadaa isaanii waa hunda isaanii aan Congo irra kan fideedha on the Portugal system kan ta'e jechuudha building manii charchii hedduu ijaaree jira charchii kaatolikaa jechuudha under the Afonso Congo is participated isa jalatti aangoo isaa jalatti under the Afonso jalatti in slave ride slaving ni qabaman kan gartee neighbor irra and regions and they becomes the one of the main suppliers of the Atlantic slave trade yookaan iddoo beekamtuu fi iddoo irraa fe'amtuu fi iddoo gartee daldalli gabraa itti beekamu taateeti Kongoon tajaajilaa turte jechuudha bulchiinsa Afonso jalatti jechuudha bara 1665tti jechuudha the Portuguese invaded to the kingdom kana Portugalonni ni weeraran yookaan ni qabatan kingdoms of the age sana jechuudha Portugal's kingdom of Congo jechuudha qartee the subsequently they captured ni qabatan jechuudha captured and the kill ni ajjeesan jechuudha Mani Congo nama jennuun and the end of the independent of the Congo guutummaan guututti dhaabame jechuudha mootii Congo Mani Congo jechuun mooticha Congo jechuudha mooticha Congo dha kana ni jeesan laal Portugal karaa nagayaatiin alliance dha wajji dhufanii eega isaan mootis arise crisis ummata biyya keessaa kaatolika fudhachiisanii mootummaa irra kaasanii gabra hunda gartee achi keessaa bitatanii supplierii godhanii dhiyeessii gabraa godhanii akkana godhanii booda jechuudha itti garagalanii too mootichumaa ajjeesan jechuudha warra Awurooppaadha akkana imala akkana qaban this kingdoms eventually collapsed towards the end of the 16th century because of the internal arrest caused by Portuguese slave trade and the inventions by the Jaga yookaan gartee Jaga yookaan maal jedhan in Bangala yookaan peoples from the far
territory region irraa warreen dhufaniin baay'een isaanii kingdamiin tun eventually collapse taate toward the end xumura jaarraa 15ffaa keessa because of the internal rising itti qeegaa supplier dhame gabra deeggartii miti nama biyya keessa dirqiidhaan qabdee Portugal irraa qawwee fudhattee nama kannatee fi miti gartee Crisis yookaan gartee nama dirqiidhaan qabdee gurgurattii kanaaf uummanni hin feene koosid Portugal slave ride gartee waan ta'eef endammas invention itti qeemmas weerara uummata jaagaadha ollaara gartee fagoo irraa kan dhufan from the far territory daangaa fagoo irraa itti dhufaniitti gartee uummanni jaagaa yookaan gartee baangaala jennuun kun baay'een isaanii Koongoo dhiibbaa irra godhanii qoffisanii jechuudha. Gartee 1490 fi torbatti jechuudha waan 98 the Portugal sailors of the Vasco da Gama namni jennuun gartee sailed to the round the gartee southern tip of the Africa kana fiixee yookaan kibba Afrikaadhaa dhaqee bara 1497 hanga 98 jechuudha waggaa lama jidduutti jechuudha. Lead to the Swahili port of the Malindi bikka jennuun tanaa fi Mombasa bikka jennuun tana hundanii dhaqe. He assumed he is the January and the eventually reached to India. India le qaqqabe jechuudha. Up on his return ni deebi'e Portugaalitti ni deebi'e report ni gabaase zeo great wealthy Swahili city magaalaa Swahili akkana jennuun takka East Africa irratti tujjaara gooldiidha fi akkasuma daldalaan beekamtee jirti jee Portugaali gabaase of East African coast tana jechuudha. Subsequently Portugal sent to ni ergan filita capture ni qabatan magaalaa tana tana dhayinee qaban amma dhayinee qaban jaanii dhufanii qabatan. The flourished trades akkasumatti gartee daldala ni dhaaban. Much of the trades culture kan gartee aadaa san trade daldala irra caalaa garuu daldalaatii fi aadaa Swahili coast dha tana guutuu isaanii destroyed ni balleessan Portugalonni jechuudha. At about the same times yeroo wal fakkaatatti the Portugals establishing trading military dhaabde yookaan posti along the Mozambique coast ittis dhufaniiti African coast kana guutuu isaanii qabatanii gartee Mozambique coast irrattis maal dhaaban buufata doonii dhaaban. For the Mozambique the Portugals is made to the successfully attempt Portugalonni gartee Mozambique irratti maal attempt yaalii godhan to control godhu waan goldi meizing Zimbabwe akkasumatti gartee which is where buys under milcoinef garuu jechuudha milcoinef for the Mozambique the Portuguese made to the unsuccessfully attempt yaalin isaanii milcoin control godhu gartee Zimbabwe tana which yeroo sanitti jechuudha is under the control of the Rosie Kingdom jalatti tan jettu tana of the southern Zimbabwe tana jalatti hin milcoin maaliif is efficient ilan jenne Rosie Kingdom the Chagmairi bulcha gartee he supported by the eenyuun the Nandi Queen Nandi dhaan yookaan ummasa yookaan maazarii yookaan haadha isaatiin deeggaram kana bulcha yeroo sanitti qabachuu hin dandeenye jechuudha tan gartee Zimbabwe Rosie jalatti bikka jirtu jechuudha. Kanaf the Portuguese were more successfully in the northern part of the main Motapa. Gartee Portugalin gartee akkasumatti successfully qabattee turte jechuudha. Kingdom of the main Motapa tan jennuun tana jechuudha. Gartee qabattee turte. Kudha shan torbaatamii sadiitti the preceded the kingdoms of the given these positions of some of means is permissions and settle along the Zambezi rivers in northern Mozambique itti gartee mooticha isaanii gartee itti wajjin give to means of position some means permission argachuudhaan yookaan settlement ichitti dhaabdee turte jechuudha. Eessatti along the Zambezi river yookaan laga Zambezi in northern Mozambique kan jiru jechuudha. Portuguese is settled went to more and gradually increase guddisuudha barbaadde akka gaariitti settle qubsuma siidaa kana qubsuma uummata siidaa kana the influence over the affairs dhimma guddaa gartee kingdamii Kongo keessattis dhimma mootummaa keessatti hirmaachuu barbaadde baay'inaan 1628 hanga 29 using to the her African soldiers and they defeated the king of the forces and the new treaty made him puppet of the Portugal Gotalan puppet or nominal Ango maqaa aangoo kuma maqaaf taa'uudha mootummaa Portugal irratti mootummaa Portugal gartee akkam ta'e jechuudha Afrikaa lal 1628 hanga using to 29 using here African solidaronni they defeated defeated the king's forces and the new treaties made him puppet of the Portugal amma lafaatti kaanii mootummaan Portugal akka puppeetii ta'u godhan. However ta'ullee garuu 1693 la Rosie lead to the Chagmaires for western Menemotapas expelled ni oofe the Portuguese from the regions naannoo isaa keessaanii oofe Rosie akkuma kingdoms of the Rosie keessatti ilaallee turretti jechuudha.
South West Western part unity kana keessatti paartii lammaffaa irratti jechuudha. South Central bikka jennuun keessatti gartee Torwaa akkasumatti gartee Monemotapa Rousii jennee kan laalle jechuudha. Rousiin sun baay'ee efficientidha jenne firraa ofe. At end of the 17th century xumura jaarraa 17ffaatti Portugal is also expelled to the from the East African port Northern Africa keessaayis by Arabootaan oofamte. Araboota Oomaniin achi keessaa ari'amtee turte jechuudha. xumura jaarraa 17ffaarratti Portugal East Africa buufata doonii East Africa keessaa Araboota Oomaniin oofamtee turte jechuudha. Kanatti kan aanu ammoo maali? Slavery and the slave trades kan jiru jechuudha. Maal jechuudha? Slavery jechuun gartee the conditions that any persons it is influenced or owned by another person jennaan jechuudha. Nama biraatiin namni tokko namni dhuunfaa tokko nama biraatiin yookaan gartee abboomamuu yookaan gartee hoggonamuu jechuudha. Bakka abboomamuu nama saniif jechuun slavery jennaan. Slave trade jechuun ammoo daldala gabraa jechuudha. The trade that is maal jennaan jechuudha. Cross to the Atlantic Oceans starting to Africans cross to Atlantic Ocean up to the party of the Americans continent kan jennuun san isaan san baay'ee isaanii asiin gaditti likketti garte slaves inside of the Africa keessa Afrikaatti slavein akkam ture kan jedhu inside keessatti jechuudha. Inside keessatti akkam ture waan jiru baay'inaan gartee waliin laallaa jechuudha. Kanaaf gartee slaves inside Africa la keessa Africa kan jiru jalqabaa ilaallu. Slaves societies elsewhere in the world have the experienced indigenous from the slave and the slave trades from the ancient times down to the early 20th century jennaan jechuudha. Kana jechuun gartee African society hawaasni Afrikaadha iddoo kamiyyuutu elsewhere bikka kamiyyuutu experience to the indigenous form of the slaving gartee jira jechuudha. Trades ancient time yeroo jalqabaa irraa kaasuudhaan osoo transatlantic slave trading hin jalqabin dura keessa Afrikaatti daldalli jiraachaa ture jechuudha. Slaving jiraachaa ture jechuudha. Daldalli baay'een isaanii jiraachaa turanii jechuudha. Kanaaf Afrikaanota keessatti inside keessatti akka jiraachaa ture beekuun dirqama keenya jechuudha. Slaves were they acquired in the villages of the coastal or territory gartee qarqara galaanaa irraa fudhatamuudhaan naannoo qarqara fudhatamuudhaan Africa's both of internal external keessaa fi ala Afrikaatti gartee baay'een isaanii warfare waraanaan qabamuudhaan market suppliers magaalaaf dhiyeeffamuudhaan reading to adamsuudhaan keeping to the tribute akka gabiraatti kammaas kafaluudhaan is powering gartee ima haalota gartee mortgage haalota adda addaa kana hundaan dirqiidhaan qabachuudhaan mootummaa irraa akka gibiraa fudhachuudhaan gartee hanti adamsuudhaan nama kana qabanii gurgurachaa turan yeroo jalqabaatu keessaa fi ala Afrikaattis jechuudha. They were the brought to the slave marketplace merchant garaa magaalaa gabritti gurguramu geeffama. Long distance trade karaa dheeraa deemfamuudhaan Western African black slaves were brought to the Northern Africans in the transatlantic slave trade. Gabroonni gartee West Africa gurraachonni West Africaadhaa gartee slaving gartee karaa Northern Africaadhaa daldala Trans-Saharaa traded route-tiin dhufanii jiranii jechuudha. Slaves originated from the remote southwestern gartee regions Ethiopia irraa ni fudhatama. Western regions kan gartee arraan tana southwestern part of Ethiopia warreen jennuun jechuudha. Naannoo laga Omoo dabalatee akkasumas reached to the Sudan. Sudan ni qaqqaban. And Egypt Northern Africans or border hanga Northern Africaatiin Egyptiin akkasumatti oofamanii turanii jechuudha. Another major long distance trade routing kabira ammas karaan beekamaan slaves and the other trades items for remote Central Africa irraa fudhatamudha. In the kingdoms of the Bakongo, Ningodo and along the Atlantic coast naannoo qarqara galaana Atlantic biyyoon jiraatan hundarraa fudhatamee kan deemudha. Male and female slaves in the traditional African societies were used to the domestic servant in the place of regions place individual household keessatti meelin dhiirtinis dhalaanis gartee akka aadaa Afrikaatti society Afrikaa keessatti gartee hojii mana keessaa domestic service yookaan paalaasii iddoowwan gartee mana mootii religious place iddoo mana amantaatii fi manneen nama dhuunfaa yookaan individual house keessatti dhiiraaf dhalaanis hojjetaa turan. Besides the acquisitions of the
little numbers of the slave namni gartee lakkoofsa guddaa gabroota dila qabu market of prestige kabaja guddaadha qaba powerii yookaan aangoo akka nama qabuun laalama status of the African society yookaan gartee sadarkaa uummata Afrikaa keessatti jechuudha female slaves gartee gabroonni dubartoota could also becomes the wave huccii faara dha'u and the combines of the individuals gartee akka nama dhuunfaatiif hojjetu chief yookaan halaqaa gandaatiif gartee hojjetan kingdoms mootii yookaan gartee akka maalitti ta'u jechuudha becomes chiefii ta'a yookaan gartee bulchangaa akkasumatti the king illee akka isaan gartee femalein akka good also become akka kara kana ta'uu danda'an ni beekamaa jechuudha the price of the female gatiin gartee gabroota dubartoota higher irra guddaadha dhiirarra guddaadha jechuudha kanaafuu dubartootaatu dhiirarra bitaa jechuudha sanuu dhiiraatu irra hojjetame jechuudha hojii gurguddaa kanaa jechuudha kanaaf slaves labors was used to the agricultural hojiin gabraa qonna akkasumatti including the farming animals akkasumatti gartee waan tokko qonna godhuudha animal rearing horii eeguudha hunting adamsuu gaggeessuudha fishing activity qurxummii qabuudha beside slaves were the employed to the trade irratti hirmaateen jira amma sport in the merchant trading yookaan daldala nama tokko irratti yookaan namni tokko bitatee akka isaaf daldalu statein yookaan mootummaan bitatee gabroonni akka isaaf daldalanii meeshaa isaaf daldalan godhachuu ni danda'a they were also used to the gold mine iddoo goldiitti irratti inni hojjetan like fakkeenyaaf akka akaan western afrikaan uummata shanteefaa jechuudha yoo akkasumatti iron working saltiin yookaan making iron meeshaa kalaqa harkaa adda addaa wantoota making to the like is this boruus yookaan borber Fente of Ghana keessatti kan jiru close waving huccuus warreen dhaanni jiran another akkasumatti gartee other artii bira biraatti wantoota hojiiwwan artii keessatti craft industry kalaqa adda addaa keessatti ni hirmaatan gabroonni in addition to slave kana malees ammas were recruited into the armies and the traditional pre-colonial African state akka waraanaatti colonial African traditional akka aadaa keessatti pre-colonial duratti akka soldieraatti ni fayyadaman ni gartee leenjifaman state soldiers waraana mootummaatti camp followers eegdota yookaan follooroota kaambiidhaa yookaan body guard of the kingdoms yookaan bodyguard yookaan nama eegaa mootii akkasumatti chiefii halaqaa gandaa or the rare to case in the commanderoota akka isaan ta'an beekuun ni barbaachisaa jechuudha in the field of the yookaan gartee administration adeemsa bulchiinsaa keessatti slaving were highly needed to barbaachisummaa kan guddaa kan qabudha palaces of the African chief to the servant and the music akka iddoo palaasii iddoo mana mootii Afrikaatti jechuudha iddoo chiifiitti iddoo nama muuziqaa ta'e akka hojjetu yookaan sword to bear akkasumatti harden translators financer akkasumatti financiers cookers and wantoota kana hunda ta'e cookerii ta'e financiarii ta'e translatorii ta'e akka nama wanta translate godhutti yookaan gartee iddoo wanta hojii adda addaa irratti hirmaatanii akka isaan hojjechaa turan beekuun dirqama keenya jechuudha. In the most of the societies slaves were the often is integrated into the king of the honored either by the adapting the marriage gartee king wajjin slavein gartee hawriiroo fuudhaa fi heerumaa adda addaa godhaa turanii jechuudha adapting the marriage fuudhaatiin karaa biraatiin this is was common for example of the turgee ummanni turgeedha in the northern Africa keessatti kan jiran yookaan Zimbabwe of the middle Niger kan jiran yookaan the Wolof in the Sagambia kan jiran yookaan the Meden of the Sierra Leone warreen jiraatan akkasumatti ummanni the Bakongo kan jennuun on the Lundan Central Western African Kerben of the Tanzania warreen jiran akkasumatti the Imbangala of the Angola warreen jiraatan and the scenes to the Mozambique isaan kun hundinuu karaa adda addaatiin miireejiidhaanii karaa wal fuudhinsaatiif heerumaatii wajjin ummataa wajjin walitti hidhamanii jiranii jechuudha. African slaves were often is regarded as a part of the family yookaan maatii ta'uudhaan gara akka maatiitti walitti hidhamina guddaa qabaatanii turanii jechuudha. Slaves in Africans traditionally societies had certain right privileges olaantummaa yookaan mirga hanga tokko gabroonni Afrikaa keessatti ni qaban. They had the rights of the mirga fuudhuudha among themselves or marry free the peoples bilisaan uummatarraa fuudhuudha. Africans slaves who farmed their ounce of were also given to the plot of land on which to
farm and obtained independent income ja kana jechuun African slave gabroonni Afrikaadhaa who farmed ni hojjetan jechuudha for own hojii mataa isaanii yookaan lafa mataa isaanii plot of land which is far obtain tan irraa argatan independent income galii mataa isaanii taniif dandeessatan irraa argatan fuudhaaf heeruma bilisaa uummataa wajjin ni gaggeessan lafa mataa isaanii tan galii irraa argatan ni qaban slaves could agarte inherit power gartee property for their master yookaan nama isa bitate yookaan gartee nama isaan gabroonfate irraa dhaaltummaa yookaan amala dhaaluus waan danda'anii jechuudha kun gabroota miti jechuudha bargaadhumaatuma dhufe Afrikaa keessatti gabree hedduu salphaan laalama jechuudha akka gartee transatlantic slave trade shanshana ta'anii nama hojjechiisanii jechuudha the slaves was entitled to legal protections gartee eegumsa illee ni qaba jechuudha it was only king of chiefs is the sultans who had powers life and death over the slave and every other citizens of the state raja akkasumatti gartee inni haala gartee mijataawwan adda addaa haalan gartee it is was only the king qofaatu jechuudha chief qofa yookaan or the sultanate qofaatu who had power of life jireenya isaanii irra qaba and the death over the slave irratti illee kan qabu gabroota irratti illee and the very other citizens lammiilee biraa irratti illee kan qabu mootota qofaa jechuudha moreover many African societies including seenaa uummanni seenaadhaa of Mozambique akkasumatti koobee Kereb yookaan gartee Kereba of Tanzania the Mede of the Sierra Leone and the Congo of the Central Africa's guaranteed to slaves the privileges of the manumission slave daf manumission yookaan bilisummaa kannanii fi turan biyyoonni kun hunduu Kaarabe Tanzania Mede gartee Mende of the Sierra Leone tantorte Congo of the Congo Central of the guaranteed slave to slave daf manumission yookaan bilisummaa yookaan redemption kannanii fi turan jechuudha redemption yookaan slaves also enjoyed to some of the social political keessatti illee haala siyaasaa keessatti akka hirmaatu bilisummaa jechuudha bartoon mobility in the many western African society hawaasa Afrikaa baay'ee keessatti including the Hausa Fulani yookaan Mande even Yoruba akkasumatti Kanuri slaves could become the head of his own house will village head of chief yookaan gartee halaqaa gandaa akka isaan ta'an baay'ee kan nama garsiisudha jechuudha haala gartee mijataa fi bilisummaa illee kan qabanidha. In the general the treatment slaves pre-colonial African societies independent on the own the family of the household in which slave raised kana jechuun bar akkuma walii galaattu yogguu ilaalle pre-colonial society haala gartee slaviin gartee koloniin duratti Afrikaa keessatti maal ta'a depend kan ta'u on the own family yookaan owner the family maatii isaa irratti jechuudha and the household mana isaa irratti in which the slave raised bikka gartee slaveonni itti kaa'anitti jechuudha onze kanaafuu wanni inni hojjetu maatii isaatii fi haala gartee haala hojii kan bitameef sana akkuma hojjetutti fuudhee dhalaat gartee horotee jiraachuu ni danda'a jechuudha onze whole oral writing akka gartee barreeffama afaaniitii fi oraaliitii fi riikordiiwwan barreeffamaan jiran shows the picture kana yookaan gartee haala kana human treatment slave kana nu argisiisan observing remarkably that the slaves Africans was a very different from the Europeans in Northern African Americans and the Western India arra adda Western India yookaan transatlantic slave trade America keessatti kan gaggeeffaman irraa inside of the trades of the Africans is different from the Atlantic slave trades and the Western India irraa adda maaliif bilisummaa guddaa qabda waan feetarratti hirmaachuu dandeessa fuudhuu dandeessa dhaaltummaadhaan nama si bitate irraa waa argachuu dandeessa chiifii ta'uu dandeessa halaqaa gandaa ta'uu dandeessa waa hedduu ta'uu dandeessa waan ta'eef adda nevertheless his status slaves was never early forgotten regardless the levels of his socials is integration social political position adda keessatti illee akka hirmaachuu danda'u dhiiraaf dhalaanis nu argisiisee jira haalli kun ammoo baay'ee kan adda ta'edha jechuudha transatlantic slave trade irra slave trade roots before the transatlantic slave trade irra haala kanaan akkana deemaa kan turedha jechuudha amma fakkeenyaaf gaafa gartee qarqara Afrikaa jennu laal asirra akka naannawanii asiin akka keeppi yookaan gartee good hope tan jennuun tun bikka tana jechuudha South Africa asii tana jechuudha as gaanii Iswail Coastiin kana qarqara Mozambique asiin akka dhufanii asiin India Faaristi akka dhaqaa turanii jechuudha kaartaa kanarraas ammoo kaartaan kun wanni nu agarsiisu osoo saliin ta'in maal slave trades ruutii karaa daldalli itti deemaa ture kan nu argisiisudha jechuudha kaartaan suudhaan the Indians oceans and the Mediterranean slave trade gabroota yookaan gartee Afrikaa keessaa galaana Mediterraaniyaaniitiif Atlantic slave trade osoo hin taane Atlantic osoo hin taane Mediterraaniyaa fi Indian Oceaniinis deemaa ture gara biyyoota Arabaa kanatti
yookaan gartee middle Indians faristiidhaaf akkasumatti gartee Asian minorota kanatti deemaa ture. Isa sana immoo paartii keenya kan itti aanu yookaan gartee paartii Afraffaa keessatti waliin laallaa thank you isiniin jaalladha. I love you warra viidiyoo turitti colte like share copy link waliif godhuudhaan waliif raabsaadha. Naagayaan naaf jiraadhaa isiniin jaalladha.